Sultan buufataalee Iraan haleelaa jirtu kanatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota baha jiddu galaa fi gammoojjii Arabaa guutuun akka waliigaltee mallatteessan gaafate. Yeroo Israa'el karaa hedduun biyyoota baha jiddu galaa weeraraa jirtu kanatti USA'n tarsimoo siyaasaatiif waliigaltee biyyoota Arabaa kan barbaaddii jiru xiinxaltoonni siyaasaa baha jiddu galaa xiinxalan. Kabajamtoota daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya kan qilleensarraan bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha qophii keenya waraana baha jiddu galaatii fi akkasumas haalota gabaa addunyaadhaa kan fuulduraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya lammii miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godhuun nu faana bu'aa isiniin jenna. Bara 2020 keessa waliigaltee Abrahaam jechuun tarsimoon haareenii tokko biyyoota Arabaa waliigalchuuf tolfamteetti turte. Waliigaltee kanaan biyyoota baha jiddu galaa nagaa godhuuf yaadame moo dantaa siyaasaadhaa fi diinagdee warra lixaatiif gaafiin jiru yeroo sanitti biyyoota sadii malee kan akka morman godhe. Yeroo marsaa lammaffaaf Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'utti karoora isa olaanaa ta'ee akka dhufu ni dhagayame. Tiraamp akkuma aangoo qabateen weerara Israa'el Gaazaa irratti baname san dhaabsisuudhaaf lallabe. Gaazaa deebisee ijaaruuf deeggarsa maallaqaa fi waraanaa biyyoota addunyaa keessaa 20 ol ta'an gaafate. Akkasumas Itoophiyaan deeggarsa waraanaa akka gama baha jiddu galaa biyya Gaazaa deebisanii nageenya san kabachiisuuf gaafatamte keessaa Itoophiyaan nama tokko. Garuu faallaa saniin Ameerikaan qaama nageenya baha jiddu galaa jeequudhaan addunyaa rakkiftee ta'uun hamatamaa kan jirtudha. Waliigalteen Abrahaam kan jedhamu saniin biyyoonni akka Masrii, Israa'el, Sudaan, Morookoo, Arab Imireet, Turkii, Suudi Arabiyaa fi kanneen kana fakkaatan waliigaltee san akka waliin mallatteessan barbaadamanis biyyoota sadii qoftiin daangeffamtee hafte. Isaanis Sudaan, Morookoodhaa fi Arab Imireet turte. Sudaan sababa waraanaa isii mudateen waliigalteen sun irratti fayyadamuu baattus biyyoonni lameen waliigaltee daldalaa saniin waggaa tokko keessatti bu'aa doolaara miliyoona 4 ol argannee jechuudhaan gabaasaniiti turan. Garuu biyyoonni baha jiddu galaa waliigaltee dhabuus sababni guddaan Ameerikaadhaa fi Israa'el ta'uun waan dhokatu miti ja'a xiinxaltoonni siyaasaa. Yeroo addunyaan waliigaltee waraana dhaabu Ameerikaa fi Iraan eegaa jirtutti Ameerikaan ammallee waraana dhaabuuf fedhii kan hin qabnee fi fedhii kan hin mul'ifne jechuun xiinxaltoonni siyaasaa irra deebanii Ameerikaa qeeqaati jiran. Iraan haala kanaan Iraan yeroo deebisaa Ameerikaadhaaf laattutti Iraan haleellaa buufataalee Ameerikaa kan qarqara galaana baha jiddu galaa jiran irratti fudhachuu hordofe miidiyaan Al Jazeeraa qorannoo goonee jirra jechuun gabaaseeti jira. Haleellaan Iraan guyyoota 3 dabran gooteen Ameerikaan doolaara miliyoona 800 tilmaamamu dhabdee jechuudhaan gabaasni kun kan ifoomsu hoggaa ta'u haala amma jiru kanaan olitti ammoo kan itti aanu Ameerikaa gaaga'ama keessa jiraachuu kan ibsudha. Kunis egaa Ameerikaan kibba Iraan misaa'ilaan wacaatti wacaafteen tarkaanfii fudhatamte jechuun miidiyaaleen Teheraan gabaaseeti jira. Dubbi himaan humna galaanaa Iraan Jeneraal Mahammad Akrimiyaan ibsa miidiyaalee kennaniin Iraan hanga ammatti ittisa godhuu fi haleellaa Ameerikaa Iraan irratti raawwatteef deebii laachuu itti fufna jechuun ibsa miidiyaaleef kennan. Waa'ee hulaa galaanaa Hormuuz irratti ejjennoo kan qabdu Iraan biyyoonni nu wajjin walii galtee qabdan hulaa galaanaa Hormuuz bilisa fayyadamtu jechuun beeksise. Fedhii Iraan kana hordofuun Iraan wajjin walii galtee godhuu kan beeksifte biyyi Omaan Ameerikaan doorsifamuun miidiyaan Omaan beeksisaati jira. Waliigalteen Omaan fi Iraan wajjin gootu hordofuun kan akeekkachiise pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee kafaltii hulaa galaanaa Hormuuz irratti biyyi kamuu fedhii keenya ala bahuu hin qabdan jechuun akeekkachiisanii Omaan akka biyyoota biraa amala gaarii hin qabdu yoo ta'e nuti isiin
ni balleessina jechuun dhaadateeti jira. Akka xiinxaltoonni siyaasaa baha jiddu galaa jaanitti tarsimoowwan Ameerikaan hanga ammaan tana lola baha jiddu galaa itti fufsiisuudhaan dinagdee biyyoota Afrikaatii fi dinagdee biyyoota baha jiddu galaa akkasumas biyyoota qaxanaa gadii laamsheessuudhaaf tarsimoo qophaa'e jechuudhaanis kan qeeqamtu hoggaa ta'u biyyoonni addunyaa cinaan tokko waa'ee lola baha jiddu galaa ilaalchise biyyoonni gamtaa Awurooppaatii fi akkasuma biyyoonni lixaa Afrikaa dabalatee dhimmoota kanarratti qaala'insa jireenyaa akkasuma keessattuu qaala'insa boba'aa irratti tarkaanfiiwwan sababa kanaan fudhatame gad-xiqqeessuudhaaf yeroo hedduu lallabaa yoo turanis Ameerikaan irra deebuudhaan dhiibbaa waraanaa gaggeessaa jiraachuu xiinxaltoonni baha jiddu galeessaatii fi xiinxaltoonni siyaasaa addunyaa ibsaati jiran. Ministeerri ittisa biyya Paakistaan Kawajaa Asiif marii nageenyaa baha jiddu galaatiif yeroo Waashingtan jiran kanatti Teheraan ammoo haleellaa Waashingtan himachaa jiraachuu dhagayame. Ameerikaan amala tarsimoo Israa'el fayyadamaa jirti kan jiru xiinxaltoonni Israa'el yeroo Filisxeem weerartutti waliigalteen haasawaa haleellaa raawwachuun beekamti jechuun adeemsa Ameerikaa kan qeeqan xiinxaltoonni kun hoogganaan nageenyaa biyyoota Iraan Abraahim Aziz akka jeetti Tiraamp guyyaa tokko waliigaltee haasawaa guyyaa kaan ammoo haleellaa Iraan balleessinaa jeetti dhaadata. Haalli kun ammoo Ameerikaaf qormaata keessa galchuudhaan ala jijjiiramni inni Iraan irratti fiduu hin jiru jechuun kan ibsedha. Iraan buufata boombii Ameerikaa kan Kuwait buufata xayyaara biyyattii cinatti jiru haleelaati jiran. Yeroo wal fakkaatatti ammoo doonii Ameerikaa kan raadaara dhaamsee deemu haleeluun dubbii himaan galaana Iraan Jeneraal Muhammad Akrimiyaan ibseeti jira. Haaluma kanaan Ameerikaan erga marsaa lammaffaaf lola jalqabdees kasaaraa lolaa buufata lolaatii fi buufataalee doonii isii irratti dhaqqabsiisaa jiru baay'ee ol ka'aa kan jiru hoggaa ta'u dhimmoota kanaan waliigalteen nagayaa kan waamicha addunyaan goote waakkachaa jiraachuus xiinxaltoonni ni himan. Marii araaraa kanaan nageenya baha jiddu galaa kan mirkanaa'e rakkoo dhiyeessii boba'aa addunyaa mudate akka furamuuf qabsaawaa kan jirtu biyyi Paakistaan haala biyyoota Iraanii fi Ameerikaa kana mala dhahuudhaaf Qaataar wajjin mari'achaa jiraachuun dhagayame. Biyyoota baha jiddu galaa keessatti guddinni diinagdee saffisaa fi si'ataan kan beekamtu biyyi Qaataar Ameerikaa fi Iraan marii nagayaatiin akka milkeessan waliigaltee akka mallatteessan gaafatte. Yeroo waraanni baha jiddu galaa bifa haarawaan eegale kanatti gatiin boba'aa addunyaa dabalaa jiraachuus dhaabbanni boba'aa addunyaa gabaaseeti jira. Keessattuu biyyoota Afrikaatii fi biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Suudaanii fi kanneen kana fakkaatan irratti dhiibbaan lolli baha jiddu galaa qabu laayyoo miti kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Keessattuu itti fufee lolli kun ammaas daran akkuma jalqabee yoo kan itti fufu taate hulaan galaanaa Baab al-Mandab akkasuma Galfi Eden biyyoonni kanneen akka hanga Eertiraa kan galaana diimaa gubbaa jiru hulaan galaanaa silaa argamtu hundinuu cufamuu mala sodaan juus sodaan biyyoota baha jiddu galaatii ka'ee hamma lixatti kan mirkaneessu jechuun xiinxaltoonni ni himan. Biyyoonni akka Chaayinaatii fi Arab Emirates lolli baha jiddu galaa kun mariin akka goolabbii argatu kan barbaadan keessaa tokkodha. Garuu ammallee milkaa'inni waliigaltee nagayaa Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru kun fagoodha jechuun xiinxaltoonni siyaasaa yaada isaanii ni dhiyeessan. Iraan gama isiitiin eegaa Ameerikaan kibba biyyaa Iraan haleelteen booda jalqaba fi hulaa galaanaa Hormuuz to'achuuf yaalanis humni waraanaa kallattii hundaan qarqara biyyattii irratti kiyyeessuun tooftaan Ameerikaa hordofaa jiraachuun dhagayame. Haa ta'uti malee Ameerikaan irra deebuudhaan lola baha jiddu galaa kan itti fufsiisuuf fedhii qabaachuu isiitii fi akkasumas dinagdee biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota Arab Emirates, Afrikaa dabalatee biyyoota addunyaa irra jiran daran keessattuu qaala'insa jireenyaatii fi qaala'insa boba'aatiin akka dinagdeen isaanii kuftuuf shoora taphachaa kan jirtu Ameerikaan ammallee daran lola isii marsaa lammaffaaf itti deebiste Iraan haleelaa kan itti fuftu kun addunyaa guutuudhaaf yaaddoo ta'uu isaa beeksiseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota Lammii Miidiyaa qophii keenya xiinxalaa lola baha jiddu galaa irratti isiniif qopheessine asirratti kan goolabnu ta'a. Akkuma qophii keenyatti nu faana turuu keessaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.